Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Hagal kan sa'aatii Afriitti dabalii taarifaan malee tajaajila geejjibaa akka kennamu waajjirichi hubachiise. Amoleen magaalaa Finfinneetti tajaajila geejjiba uummataa kennan taarifaa idileen halkan keessaa haga sa'aa Afriitti tajaajila akka kennan biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee tajaajilli geejjiba uummataa haga halkan sa'aa Afriitti akka itti fufu murteessuun kan yaadatamu ture. Akkaatuma murtichaan konkolaataan uummata deddeebisan kanneen akka minibaasiiwwan jedhamanii beekaman kanneen biroos dabalii taarifaa malee haga halkan sa'aa Afriitti tajaajila akka kennan biiroon bulchiinsa geejjibaa magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Sireetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 11 bahe. Har'a godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Sireetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 11 bahuun dhaga'ame. Balichis konkolaataa maqaan isaa Siinoo Tiraakii jedhamee beekamu magaalaa Naqamteerraa gara aanaa Sibuu Sireetti imalaa ture. Konkolaataa deddeebisa uummataa 5L jedhamee beekamuun walitti bu'uun lubbuun namoota 11 baheera jedhan itti gaafatamaan kutaa nageenya tiraafikaa aanaa Sibuu Siree itti aanaan inspektaraa Fayyoo Bulim. Balaa qaqqabeenii namoonni miidhamanis hospitaala Sireetti geeffamuun wal'aansi taasifamaa jiraachuu kan gabaase FBCdha. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiibbaan dhaabbilee mirga namoomaa irratti taasifamu akka dhaabbatu gaafate. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa uggurri dhaabbilee siivilii irratti taasifamaa jiru na yaaddesseera jedhe. Dhaabbileen siivikii tibbanaa mootummaan Itoophiyaa hojii isaaniin ala socho'aa jiru jechuun beekamtii dhoowwateera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sababii ugguraatiif mootummaan dhiyeesse kaayyoo isaaniitiin ala hojjechuu gocha dantaa biyyaalessaa hubuu raawwachuu jedhuun himate irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu ifoomseera. Uggura dhaabbilee lama irratti kanaan dura taasifame komishinichi qorachaa osoo jiru dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan biroo ragaa qubsaa malee sababa seera cabsuu jedhuun ugguruun isaa na yaaddesseera jechuun komishinichi ibseera. Manni marii Itoophiyaa fi manni marii abukaattoo mirga namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee guyyaa kaleessaa ugguramanidha. Uggurri guyyaa kaleessaa dhaabbilee mirgoota namoomaa lamaan irra kaa'ame qoqqobbii gidduugalaa dagaagina guddina dimokiraasii fi abukaattoo mirgaa fi mana maree mirga namoomaa torban darbe keessa si'a lammaffaaf kaa'ame hordofeeti. Dhaabbileen lamaaniif waldaan mirga namoomaa Itoophiyaas sababa siyaasarraa walaba ta'uu dhabuu fi dantaa biyyaalessaa hubuu jedhaniin ugguramanii ture. Uggurri kun yeroo gabaabduuf erga kaafame booda yeroo lammataatiif deebi'eera. Dhaabbileen idil addunyaa taateen kun dhaabbilee siivilii irratti dhiibbaa uuma jechuun qeeqaa jiru. Human Rights Watch aangawoonni Itoophiyaa mirga dhaabbilee siivilii hacuucaa jiraachuu ibsuun uggurri kun akka kaafamu waamicha taasiseera. Aangawoonni Itoophiyaa dirree garee mirga namoomaa biyyattii keessa socho'an dhiphisanii cufaa jiru jedhan itti aantuun daayirikteera Afrikaa dhaabbata mirga namaaf falmu Human Rights Watch Laashiyaa Badir. Akkasumas Amnesty International murtee mootummaan Itoophiyaa fudhate kun akka jijjiiramu gaafateera. Wanaagootti namoota daa'ima ganna 5 humnaan gudeedan irratti hidhaan waggaa 19 murtaa'e. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyoo magaalaa Wanaagoo keessatti namoonni gurguddoo daabboo gurguran 2 mucaa dubaraa waggaa 5 kan daabboo bitachuu deemte humnaan qabanii gudeedaniiru jedhamee ji'a tokko dura mana murtiitti manni irratti banamee ture. Obbo Eeliyaas Eetoo fi obbo Taamiruu Nigaatu kan jedhaman magaalaa Wanaagoo keessatti hojjettoota mana daabbooti. Akka lakkoofsa Giizitti sadaasa gaafa 14 bara 2017 guyyaa keessaa sa'a 8 irratti mucaa dubaraa waggaa 5 daabboo bitachuu gara isaanii deemte tokko humnaan qabanii ganda Tuutufalaa bakka addaa Odolaa jedhamutti gudeedaniiru jechuun poolisiin dhimmicha qabatee himata irratti banee ture. Himaticha kan qabatee manni murtii sadarkaa jalqabaa bulchiinsa magaalaa Wanaagoo ragaalee dhiyaatan erga qoratee booda jarri lamaan dhuguma yakka sana raawwachuu isaanii mirkaneeffadheera jedhe. Dhaddachi kamisa kaleessaa taa'ee Eeliyaas Eetoo fi Taamiruu Nigaatu dhuguma daa'imman humnaan gudeedaniiru jechuun lamaan isaaniiyyuu waggaa 19 akka hidhaman akka itti murteesse qajeelchi poolisii godina Geediyoo beeksiseera. Falmiin Mahammad Allaamuddinii fi Abinnet Gabra Masqal jidduu ture ammas Abinnet Gabra Masqalitti murtaa'e.
Tujaarichi Shee Mahammad Ali Allaamuddii manaajarri isaanii duraanii Abinet Gabra Masqal waloon aksiyoona tokko kan maqaan isaa Boolee Taawors jedhamu waggootaaf qabu ture. Aksiyoona sana keessaa qoonni Abinet Gabra Masqal tokkitti yoggaa ta'u dhaabbatichatti manaajara taasifamanii waggoota 20 caaluuf hojicha gaggeessaa turaniiru. Shee Mahammad Allaamuddin aksiyoona sana gadhiisanii ani dhuunfachuun qaba jechuun obbo Abinet mana murtiitti himataa bananii ture. Himatamaa akka turan Allaamuddin deebisanii isa himatanii dubbichi mana murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddacha daldalaa irratti ilaalamaa bahe. Walabdeen jara lamaanii guddaa waan ta'eef aksiyoonni Boolee Taawors jedhamu diigamee baduusaarra qooda laanaa kan qabu Shee Mahammad Ali Allaamuddin waan ta'eef isaan akka dhuunfatan jechuun manni murtichaa bitootessa dabre keessa murteessee ture. Abinet Gabra Masqal ammoo murtiin kenname sirrii miti jechuun oliyyannoo waan fudhataniif manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa galmee sana qorataa tureera. Kibxataa dheengaddaa murtee kennameen obbo Abinet waggoota 20 caaluuf aksiyoonicha yeroo bulchanitti walgahii waliigalaa waamsisanii hin beekanii, herreega dhaabbatichaa qorichiisanii hin beekanii, baasiif galii dhaabbatichaa galmeessanii Allaamuddinitti beeksisanii hin beekanii, lafa kaaree meetira 2,000 kan aksiyoonicha ofii isaanii fudhataniiru kan jedhuu fi kan biroo hedduu irratti tarreessee abbummaan aksiyoona Boolee Taawors Allaamuddiif malee Abinetiif hin malu jechuun murtee duraan kenname sana raggaasiseera. Naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa tikfattootaa fi qaamolee nageenya mootummaa naannichaa gidduutti uumameen namoonni 35 ajjeefamuun dhagahame. Walitti bu'iinsa naannoo Somaalee godina Faan aanaa Harshiin ganda Da'alawee keessatti tikfattootaa fi milishoota mootummaa gidduutti gaafa mudda 25 bara 2024 mudateen namoonni 35 ajjeefamuu isaanii jiraattota irraa qulqulleeffadheera jechuun Addis Istaandardi baaseera. Akka jiraattonni bakka walitti bu'iinsi sun jiraatan ibsanitti yoo ta'e haleellaan sun poolisii fi milishaa aanaa yaa'oleen tikfattoota ganda Daawwa'aalee irratti dhukaasa bananiin lubbuun namaa bahe. Taateen sun walabdee daangaa gosoota Isaaqii fi Ogaadan gidduu yeroo dheeraa ture walqabatee walitti bu'iinsa akka mudatedha kan himamu. Walabdee mudatee ture kana furuuf manguddoonni marii taasisuuf aanaa Harshiin irraa gara ganda Da'awwalleetti imalarra osoo jiranii hidhattoota mootummaatiin haleellaan irratti banamee lubbuun namootaa darbeera jedhu jiraattonni. Ministeerri nageenyaa biyya keessaa Somaaliland Abdalle Arab ibsa kaleessa baaseen haleellaa poolisii bane kuni duguggaa sanyii lammiilee nagaa keessumaa tikfattoota irratti xiyyeeffatedha jechuun komateera. Taateen suni dhiittaa mirga namoomaa fi qajeelfama bulchiinsaa kan cabse ta'uun Abdalle Arab ibseera. Humnoonni poolisii kunneen manguddoota araaraaf imalan butuun seera idil addunyaas kan cabsedha jechuun qeeqeera. Poolisiin naannichaa gocha kanaaf gaafatamuu akka qaban himuun rakkoo jiru kana mootummaa Itoophiyaatiif beeksisuu fi rakkoo jirus mariidhaan furuuf beellama qabanneerra jechuun miidiyaa biyyattiif ibsaniiru. Bakki amma haleellaan itti raawwate kan Somaalilaandii fi naannoo Somaalee gidduutti daangeffamudha. Dhimma kanaan walqabatee gama mootummaa naannoo Somaaleetiin wanti jedhame hin dhaga'amne. Abbaan taayitaa daandii qilleensaa Nigeeriyaa daandii qilleensaa Itoophiyaa dabalatee daandilee qilleensaa 5 irratti qoqqobbii kaa'e. Abbaan taayitaa aviyeeshinii Nigeeriyaa daandii qilleensaa Itoophiyaa dabalatee daandilee qilleensaa mirga imaltoota cabsan jedhe 5 irratti qoqqobbii kaa'uu beeksise. Abbaa taayitichaatti daayiriktarri dhimma hawaasaa fi tika imaltoota Mikaa'el Achimuugu yeroo murtaa'etti kaffaltii imaltootaa deebisuu dhabuu, meeshaa fe'amee baduu, meeshaa ulfaataa harkatti baachisuu, meeshaa xiyyaara irratti fe'amee dagatamuu fi balallii tursiisuu fi haquutiin daandilee qilleensaa kana yakkeera. Tarkaanfii har'a fudhatame kuni dhimmoota daandii qilleensaa badii qaba jedhama irrattidhas jedhaniiru. Aangaan kun kan kana caalu ni dhufa jechuunis Achimuuguun akeekkachiisaniiru. Abbaan taayitichaa maqaa daandilee kanneen akka ifoomsetti daandii qilleensa Itoophiyaa, daandii qilleensaa Royal Air Maroc, daandii qilleensaa Arik Air, daandii qilleensaa Aero Contractis fi daandii qilleensaa Air Peace kan jedhaman ta'uu dhaga'ameera. Daandileen kunneen tikkeettii intarneetiidhaan bitame guyyaa 14 keessatti akka deebifamee kaffalamuuf kan maallaqa qaamaan bitan ammoo battalumatti bitattootaaf deebifamuu akka qabu abbaan taayitichaa beeksiseera. Golli mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii humna ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti gaggeessu bakka buusuuf sagalee kennuuf akka jiru dhaga'ame.
Golli mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii humna nageenyaa ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaatiin Somaaliyaatti gaggeeffamu bakka buusuuf sagalee kennuuf marii taasisuuf jiraachuun dhaga'ameera. Akkaataa ergamni ATMIS haaraa itti raawwatamu labsuuf wixineen labsii United Kingdomiin qophaa'ee ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti gaggeessaa jiru bakka buusuuf murteen darbuun dhaga'ameera. Miseensonni gamtaa Afrikaa poolisoota 140 fi miseensota tika nageenyaatiin uffata dambii uffatan haga 12,000 ta'an bakka akka bu'aniif wixineen labsiin kun ni eeyyama. Manni marii nageenyaa gamtaa Afrikaa humni biyyoota miseensa gamtaa Afrikaatiin bobbaafaman ji'oota 6 akka turan murteessuun ni yaadatama. Haa ta'u malee humni kun ji'a 6 akka turu karoorfamee kuni waggoota 10f Somaaliyaa keessa tureera. Itoophiyaan walumaa galatti loltoota haga 7,000 ta'an Somaaliyaa keessatti bobbaaftee jirti. Haa ta'u malee waliigaltee handaara galaanaa argachuuf Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite hordofuun Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti walabdee mudateen Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa kan keessummeessine ibsitee turte. Garuu ammoo waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhiyeenya kan Ankaaraatti raawwatame hordofuun Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa hirmaachisuuf qophii ta'uu himteetti. Ajajaan Al-Shabaab balallaa xiyyaara nammaleeyyiin dheengadda Somaaliyaatti ajjeefamuun dhaga'ame. Ajajaan olaanaa garee Al-Shabaab Muhammad Miiree haleellaa xiyyaara nammaleeyyiin Somaaliyaa naannoo Shabalee iddoo Kuniyoo Baaroo jedhamutti ajjeefamuu garichi beeksiseera. Garichi ajjechaa kanaaf Ameerikaa himate. Ameerikaatti ajajni Afriikoom jedhamu garee iddoo Kuniyoo Baaroo irraa kiiloomeetira 10 fagaatee argamutti Al-Shabaab irratti haleellaa qilleensarraa gaggeessuu muddee 24/2024 ibsee ture. Afriikoom haleellaa sanaan eenyu akka du'e garuu inni foomsine. Haa ta'u malee duula Al-Shabaab irratti gaggeessuu cimsee akka itti fufu eereera. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa gama isaatiin haleellaan suni qaamolee idil addunyaa waliin tumsuun sirriitti kan karoorfamee raawwatame ta'uu himeera. Ameerikaan Miiree finxaaleeyyii barbaadaman keessatti ramaduun bara 2022 kaasee barbaadaa turteetti. Miireen osoo Jilib irraa gara Kuniyoo Baarootti imalaa jiru ajjeefamuusaa Gaarowee onlaayiniin gabaaseera. Bara 2024 keessa baqattoonni 10,000 caalan bishaan keessatti du'aniiru jedhame. Bara keessa jirru 2024 keessa qofa namoonni biyya isaanii irraa baqatanii Ispeeniirraan gara Awurooppaa seenuuf yaalan 10,457 bishaan keessatti du'aniiru yookaan achi buuteen isaanii hin beekamne jedhameera. Dhaabbanni Ispeen kan baqattootaaf falmu Caminado Fronteras jedhamu amajjii 2024 kaasee haga muddee 5 dabreetti baqattoonni bishaan irraa Ispeen seenuuf yaalan 10,457 akka du'an ibseera. Kana keessaa 1,538 daa'imman 421 ammoo dubartootadha. Guyyaa guyyaatti namoonni 30 garbarraan gamas deemuuf osoo yaalaniitii du'u kan jedhe dhaabbatichi bara kana keessa kan sababa wal fakkaatuutiin kan du'an lammiileen biyyoota 28 akka ta'an dabalee beekseera. 10,457 keessa harki caalaan isaanii Afriikaarraa warra garba Atlaantika ce'anii odola Kanaarii ga'uuf osoo yaalaniitiidha kan bishaan keessatti du'an. Balaa bara kana qaqqabee isa kan waggaa dabree wajjin wal bira qabamee yeroo ilaalamu harka 58 caalmaa qaba jedheera dhaabbatichi. Roobiidhuma dheengaddaa kana baqattoota bidiruu 7 yaabbatanii odola Kanaarii ga'an simachuusaa Caminado Fronteras beekseera. Gaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennu kan mongolomnaa turtii gaarii isin jenna.